Iliyaas makana wajjaasona. Iliyaas wangeela ni fudhatta? Itti amantaa? Itti amana ka'ee. Dhugaa. Sirriitti malee. Naan jaaladha yakka saanaan. Abu Muaz tokko kan dhabsiisee dhufe kan sanyii jaaniini waggaa kun raawwate sanyii san nurraa dabatu. Kanaanaa maraachee kan lakkisee bar. Wallaahi wa billaahi. Waggaa meeqa duraan kan lakkisee. Wanni hundi uummata kun ogaa hodhu ni beeka. Eenyu si maraachee jedhiin. Waan kana nurraa ol siisaa xiqqoo. Ijara nu taa'u jira. Eeywa. Nama Amaanuel itti rifarii godhee. Yookaan shaadaa qabatta. Ela. Yeroo darbe shaadaa kee qabatteetta deebitee dhufte mii? Nama Amaanuel itti ergee dhufe nagaan siifaa ta'u sanyii akkam? Wal gadhiisuun hin jiru ishii. Akkas. Waan jedhu. Shasha wadanii deemachuun kun hin taate. Iliyaas wajjin haasaa qoy. Iliyaas kanaan fudhachiisa. Ustaad Xaahir Galatoo dhufan isa guddisaa bas. Hayyee. Jira wiiba. Guddisina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan guddisina. Rabbi yaa guddisnu waa Naa guddadde alhamdulillah. Kana caalaa gaafa baasuuf barbaadu ka. Umriidhaan ogummaadhaan beeku. Yesuus Kiristoos ogummaadhaan beekumsaan qaamaan guddachaa dhufe. Qaamni illee hin dhaabbatu, qalbiin hin dhaabbattu, qaamni gartee dhaabbatu jedhan Oromoon. Qalbiin hin guddatti, beekumsaan gartee wisdoomii adda addaa kanaani. Oga jiraatan ustaada ko isin maaf akkan isin jaalan nasa biyya lafaarra? Biyya lafaarra moo waan biyya lafaa taateef tokkicha sani moo maatii ta'eetiif lammaaf tokkicha moo quxxusuma hangafichaati. Walakkaadha. Xaahir Jiddu galeessa. ummatan wasa xaasana si godhu waaqayyo si haa godhu. Akkana jiddu galeessa kaasaniif yaa. Akkasii bo. Kanaaf akkanatti. Akkam nagaa jirtu fayyaadha. Wallahi namni gooftaa tokko qabu kan hin nyaanne kan akka kiyyaa kanatti hin dhuyne qabu maal dhabe bo? Wallahi kaganaa dhalatee garaa seenee deebi'ee du'ee ruuhi isaa gaafa duusan kana ajjeesu rabbi malee hin jiru. Anis asii bunu yoon dhugu waaqayyoonis bunu yoon dhugu. Eenyuma isa ajjeesen gaaffii natti uumee hanga ammaa deebii argachuu dadhabeera. Ani Waan gaafa lallabachuu kana dhiistanii gara gaaffii keessanitti hin deebitanii. Waa isa kana yeroo biraa lallabadhaas. abboon nuti Maayinni wal keessa jira. Anaa fi Xaahir wal keessa jira. Yesuus eenyuuf gaafficha sirreeffadhu ka. Anaaf Yesuusii yookaan siifi Yesuusiin akkamitti wal fakkeessuu dandeessa? eenyu kan gaafii gaafachuu jiru eenyu kan deebisuu jiru eenyu? Ati na dhaggeeffadhu. Anaafsi akka namaatti Yesuusiin maaliif nama wajjin wal qixxeessitati Yesuusiin? An akkas hin jenne. Yesuus eenyuuf sagade wangeela keessatti? Ifi isaayyuun sagadamaa fi Yesuusi namatu sagada malee Yesuus Dantaasaati. Minaa gabbaayine waan siin jedhe Yesuus Kiristoos sanyii koo eenyuudhaaf sagaduu ture? Eenyu kadhachuu ture? dhageesse miti Yesuusi isaafuun sagadama. Dhageesse. Ansan siin hin jenne, ansan siin hin jenne. Yesuus Kiristoos eenyu kadhachuu ture? Eenyutti sagaduu ture? Eenyutti eeloo booyaa ture? Yesuus Kiristoos isaafuu hin sagadamaa garuu biyya lafaarratti yeroo inni ture. Kanaa miti yoo afaan Oromoo formaat dillitiif keessaa goote aareetti si galcha. Maybe ifaasi bira jiru kanas yoo wiseensi hawaa xiqqoo tasgabbaay foonii fa furan nagaa ta'e waggaa usirra haa rukkutu waaqayyoo mancaa. Maali abootii waa rukutan eessaa qabdati? Abootii waa rukutan eessaa qabda? Amantiitu si keessa jira hin rukuttamu? Ati eenyu taatee rukutta qoy? Ani bara jechuun akka seexaanii Yesuus qorate akka seexaanii Yesuus qorate si qora. Amma gaafa kiyaraan. Please. Sila amantiin si keessa hin jiru. Otoo amantii qabaatte rukutuu dandeessa. Atu amantiin qabdu dura dhiisaa ayya sanii miti. Amma dhiiraatitti si gaafadhe waan jedhe Yesuus beektam Yesuus Kiristoos laal matsaafa kana keessatti eenyuuf sagaduu ture? Eenyu waaqessuu ture? Deebisi ambassa. Yesuus Kiristoos isaafuu hin sagadamaa. Inni fakkeenyaaf jechala. Dhagaye. Please. Mallas qabrii kee isaa dhufe kun. Gurbaa. Dhaggeeffadhu. 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 Faranjiin nu qofa jirti. Wallahi takka haasawa akkanaan dhageenyatti faranjiin. Maali namni akkanaas hin jettis dhageewu jirti dhugaa. Waan jedhe. Isaafuu ni sagadamaa. An Yesuus inni sagadamaa hin jenne gaafiin kiyya.
Inni afaan Oromoo sii galaatanii siin jeeftana Geeshi bakka geeshi hin deemna. Very good. Bakka sana hin deemna. Garuu Yesuusiif akka sagadamu beektamuun beektu ati. Ani ansan sin gaafanne boodarran sanna gaafatta. Dubbadhu Yesuusiif hin sagadama moo hin sagadamu? Say something. Ati Amaanu'eel irraa gartee TikTokii seente moo mana keetisa? Akkan seen jedhe Yesuusiif hin sagadama moo hin sagadamu? Pheenxee jechuun kunoo akkanu miilaan deemte kunoo pheenxee jechuun kanuma kiristaana jechuun beeka. Waan biraan seenaa. Ummanni kun anzartum am lam tunzirum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dhiisi waan hin jirre tokko ila yeroo waan miliquu barbaadan arabiffatti dabalattu beekte. Ani okay waan itti Greekit dabaladu deeboo gaggidu shale eloo lama sabaktani nyambo nyangu maaji tumbili. Okay na dhaggeeffadhu amma waan jedhe gaafii si gaafadhu. Gaafii maal qabdaa inni gaafatta? Okay gaafii Maraatu wal dagal lakkiftan kutaa 12 kufte hunda TikTok irra nu gayyaaftan yaa pheenxee. Goofta. Okay amma si gaafa waan jedhe reefu gaafii tokko lama naa deebistee turte akkini jedhe namaatu waaqayyoof sagadamu waaqayyoon nu sagadennaan nama naan jette waaqayyoon namaaf ni sagadennaan hin sagaduu naan jette gaafii sadaffaadha Yesuus Kiristoos wangeela Macaafa kana keessatti eenyuuf sagaduu ture sanyii Ela macaafa kana keessatti qaalimsi gaafone dhagay eezila ayyi kanarratti kana keessatti baafeetii miti hay gurraacha dukkana ela dhaggeeffadhu qaalimsi gaafone yookaan sagaleen nama fooniitti gidduu keenya buufateedha kanaafu na dhagayka dubbachuu qofaa miti Ela jalqabarratti sagaleetu ture. Sagalee Waaqayyo bira ture. Sagalichi Waaqayyo ture. Sagalichi nama foonii ta'ee gidduu keenya buufate. Yohaannis 1:14. Kanaafu Waaqayyo eenyuuf sagada qoy? Waaqayyo namaaf sagada. Sanyi gurra lamaan kun gurra kun dalagaa moo buuri inni. Please. Deebi gara sammuutti deebi. Akkan si hojii oliifillee waliin jennu akka aboo namni gartee akka maraataan dhawannu mana amaaloo hin jiru hospitaala keessaan jiran mana maraataan jiru waan siin jedhe naa deebise sekenduma takka naa deebise Yesuus wangeela keessatti waaqayyoof sagaduu ture moo sagaduun turre? Mee baasi mee iddoo kamii dubbisaa jirta dafi? Afaaniin si gaafa achi booda siif hin baasa ragaa hin jiru. Baasi namni dubbadheedha. Macaafni qulqulluu yeroo dubbatu akkasii namni dubbatu yoo jiraate akka macaafa qulqulluu taa dubbatuudha. Wangeela keessaa baasii natti agarsiisa. Afaan Oromoo siin garsa afaan Oromootiin dur gaafii afaaniin si gaafa. Wangeela keessaa baasii natti agarsiisa. Okay, Luqaas 6:12 irratti yeroo sanitti gara gaaraatti tolbee halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bulee jedha Yesuus. Very good. Bani. Luqaas boqonnaa meeqa? Afuran qabdu siif hin himu amma jedhe yeroo sanitti jedha. Yesuus gara gaaraatti tolbee halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bulee. Eessatti jedha akkas? Eessatti jedha? Eessa jedhu Quraana? Dubbad. Jedhi baas. Luqaas boqonnaa meeqa? 6:12. Kanaan beekan qabu. Rifeensa akka daabiloos fakkaata. Injera. Koy. Obsi taragaagge. Bas ishi si jaaladha. Lallabuma kee kanaan jibbee malee akkana iyyuu kan akka maraata. Hayyee. Dubbis akkanuma jaalala yeroo sanitti na laala jettee keessa laal. Yeroo sanitti. Baali obboleessa koqoy isa booda dhumarra. Kana ija koo laali jetta sheemin sin qabatu xiqqooma ishee. Okay, aslaale. Dhaggeeffadhu. Ela. Ayyee. Yesuus bartoota 12 fo'achuusaa. Hin jedhu abboo san mata duree siin jedhe Luqaas 6:12 dubbisiin siin jedhe. Luqaas 6:12 mata dureen isaa maal jedhe? Mata duree minaa gabbaayine maaltu mata duree Gilgaalaa fi kan nagalche sagalee Waaqayyooti mata dureen. Ayyee mata dureenis dubbii Waaqayyooti. Luqaas 6:12 siin jedhe. Na dhagaye. Waan fayyaan qabna wal qabdanii fiddanii. Maa sirna tuqaaleen ta'in dubbii wangeela kanarratti dubbatamee jiru. Uummata akkana kana biyyiin bulchuu jira biyya. Wali qabanii kan xiyyaatan jira kana sila waan gaddaa samuurra kaawwatte. Seexanni addarasi keessatti waan gaddaa kana ofirraa fuudhee. Rifeensa kiyya keetirra fayyaa qaba bar. Baaqa ofirraa fuudhe akkasitti nama fakkaata. Rifeensa kana birriin akka naaf irraa cire. Dhaggeeffadhu.
akka seexanaa waan gurraacha ofirratti hiikee kan deemtu ajaja malee eela kun akkasitti nama fakkaata. Raala kabbareetu. Amma ani daabiloos wajjin haasa'u jiran fakkaata sayxaana maqaan keetu sanyii sayxaana. Dhaggeeffatu. Dubbisme. Isa eessatti baatee baddu nama sin barsiisee jira isa baagiraawundii keessan hin beekna. Aboo ragaanaa kan dhiyatte. Baagiraawundii keessan hin beekna eenyutu waa akka sin barsiisu rakkoo qabu. Dubbisi. Eeyyee. Kanaafuu Yesuus bartoota 12 fo'achuusaa. Dantaa footayye. Nayyee. Yesuus yeroo sanatti gara gaaraatti ol ba'ee achitti halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bule. Okay, kasuma na Barinaan ittiin fuufiin dhumate. Aboo kana buusaa waan maraattu kana. Islaamni biyya lafarra buloo godhatan Amaanuweel Adaytu gaafa fayyitee dhuftu. Taragaagaa. Obsi. Gurba meeqanaa dubbi ragaa kan naan jette boqonnaa siin kan inni. Anas buusakka tuulee waliin deebiin. Wangeela akkas kuttee, achi kuttee, as kuttee, akkas kuttee. Never. Baasaan duraa tan abboo waan fayyaa qabdu fidaa. Good morning. Deem gaafa fayyite marata dhiisa kan. Abumaas atta ordut. Marata fana haasa una dhiisa. Ayya. Eela amma kooton quraana keessaa tokko sin gaafadhe ko yaatanii baddanii ittuu bar. Gaaffii tokko ton sin gaafadhe hin jirtanii hundi keessan bar. Wallahi hojiirra jira malee silaanii wanta nani ni bochisa. Gaara mee onnee keessan sin ilaala mee gaaffii tokko akkani sin gaafadhuuf naa eeyyama. Gaaffii tokko dhageesse guyyaa kana guutuu na dhagaye. Na dhagayi. Na dhaggeeffattu gurra qabdaa. Dhaggeeffadhu. Kun immoo isa ba'ee. Akka dhiiraatti haasofna akka dhiiraatti haasofna faana akka dhiiraatti haasa'uu dandeessa moo dandeessu deebii afaanii. Akka dhiiraatti haasa'uu dandeessa moo dandeessu gabaabaa na deebisi amma yookaan ajira akka dhiiraatti dubbiin dhiiraatti akkatti ተችላለህ ትችልም እስኪ አንዴ በእናትህ እኔ ወረፋ ስጡኝ አንድ ጊዜ ምን ሆናችሁ ነው እንሰጣለን ቆይ አንድ ሰው ብቻ ነው የሚያወራው ይስ ኖ መራታ ቀባቱ ቀባ ቤታ ሙስሊም ለለ ስታይል ነፋን ዱባ ከዲራት ደበረን ዱበና ሞ ደቂቃ ነው ቀባ ዮካን ሞ አፍጋፊ ወልጋፋታ ደምና ጀግና akka dhiiraatti otoo hin ta'in akka macaafa qulqulluutti. Okay, macaafa qulqulluun ni amantaa? Atuun amantoo? Eenyuun amantaa? Ana dhiisi macaafa qulqulluun ni amantaa? Yookaan ajira akka dhiiraatti. Dab. Macaafa qulqulluun ni amantaa manam irratti hin qabinaa mi'ootii ofiin hin qaaqina kareedoo xaabeen tabalaashee mooti. Okay, akka dhiiraatti jechuudha. Tasgabbiin asufna macaafaan beekumsaan dubbanna waan ta'eef. Macaafa qulqulluutti ni amantaa yookaan ajira xiqqisee takkan kenniniti. Yes or no. You say only what the word. Yes or no. Jechitan kana qofa naan jedhi. Miyuutii irraa ka'e miyuutii irratti hin qabina hin garafa. Ragaan qofaa soyi. Saaqadhu sanyii. Dabisi jaaladha. Sodaattuu fayyaa wajjin. Sanyii naman arrabsini tasgabbaa'ii mataa kan kee sirreeffadhuuti jechuun rifeensaami keessa kan kee fileeshii sirreessisanii banna mindinoo fileeshii sirrii jiru nafana haasawi okay macaafa qulqulluutti ni amantaa yookaan ajadi amantaa bakka buutee dhufte sitaa jabaa uummanni waan ta'eef dhiisi keessaa ba'i itti deebita. Qoiga eessaan hin dubbadha maqaa miyuutii beekaa qoy miyuutiin irratti qabdu eessaan hin dubbadha. Irratti hin qabina. Akkas miyuutii namni sirratti qabu hin jiru ofirratti hin qabini takka jedhe hin maraatini of keessa gaddeeffadhu liqinfadhuuti deebii qofa deebisi macaafa qulqulluutti ni amanta. Si wajjin meeqaffaata amma 10 guuttani mi? 10 guuttee ta'ii ati 10 farratti dhufte. Qoy ati macaafa qulqulluutti meeqaffaarratti dhufte. Amma akka dhiiraatti haasofna amanta mana amanta. Akka dhiiraatti biti akka macaafa qulqulluutti haasofna. Qorqoorroo miti nama. Ati qorqoorroo nama. Wallahi shakkee barre osoo sibira jira dhaqee ilaala ture wacaa jirta kakan jira. Ayda qoy akka dhiiraatti akka macaafa qulqulluutti haasofna. Akka macaafa qulqulluutti haasofna itti amantamu itti namantu.
Ayyee eeshi akka macaafa qulqulluutti haasofnu. Macaafa qulqulluutti amantamoo amantuun jee bara. Akka dhiiraatti moo akka macaafa qulqulluutti haasofnu? Akka dhiiraatti moo akka macaafa qulqulluutti haasofnu? Iyyesuusuu dhiiraa akka dhiiraatti haasofna macaafa qulqulluun dubbanna. Macaafa qulqulluutti amantamoo amantu. Nabii Muhammed maraataa moo fayyaadha? Mucaa. laa ilaaha illallah. Eliyaas. Abeet. Eliyaasoo. Nagaan sifatoo lammii koo akkamii? Nan jira akkam jiru. Siifillee haa ta'u akkamidha? Macaafa qulqulluutti amantaa? Macaafa qulqulluu amantaa? No, tinamana akka sirriitti. Macaafni qulqulluun akkaan gaarii. Macaafni qulqulluun Iyesuus nama jedha. Iyesuus nama jettee amantaa? Iyesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuudha. Iyesuus Kiristoos waaqadha. Akkaan gaarii. Bakka kamitti nama guutuu waaqa guutuudha? Macaafa qulqulluu keessaa naa kennuu dandeessaa? Macaafa qulqulluun haasaa irraa waan ta'eef. Kalas normaalidha rakkoon qabu. Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa tokko hangal qoobsa afuriitti os bukkeeraate. Hangalaa wanni akkas jedhu tokko hin jiru macaafa qulqulluu dubbisteer taate. Nama guutuu waaqa dubbisee jira Yohaannis boqonnaa tokko. Dubbisi ol dubbisi. Yohaannis tokko akkas jedha. Jalqaba sagalee ture sagaleen waaqa bira ture sagaleen ufuu isaatiyyuu waaqayyo ture jedha. Waaqa guutuu nama guutuu wanni jedhu macaafa qulqulluu keessa hin jiru amma ni dogongorte musirri jirti. Qabadhu siifan ibsaa rakkoon qabu. Dubbisi malee naan ibsi ibsa manni ifaa jira dubbisi bakka san. Guyyaan guyyaa dubbisaati har'a ka shubbisaa dabareera. Tole rakkoon qabu. Xiqsiisaa naa kenniiti naa dubbisi. Maal sitti fakkaate? Waan na fakkaatu dhiisi wani na fakkaatu. Iyesuus Kiristoos haa ta'u maal wanti hubatamuudha qabu Iyesuus Kiristoos waaqa guutuudha nama guutuudha akkatti isin jedhee Iyesuus Kiristoos hafuura qulqulluudhaan kan dhalate durbee akkamitti dhalatee isin gaafa mariimarraa yookaan Iyesuus nama guutuu waaqa guutu yaa no jecha amma afaan kan keetii bee macaafa qulqulluu irraa fiddamu fiddu jiramu hin jiru gabaabs. Taadhaa sitti dubbadhee Iyesuus Kiristoos durumaa ture inni durumaa jira waaqayyoodha. Haa jiraatu wayi du'e jedhee sitti maaraan si barsiise mata duree du'uu Iyesuus irra hin jiru. Macaafa qulqulluu keessatti Iyesuus nama guutuu waaqa guutuu ka jedhu jiramoo hin jiru. Qanna si jeeru. Hin jiru kan jedhu akkasumaa kan jedhu hin jiru. Akkaan gaarii. Iyesuus ergama jedha macaafni qulqulluun Iyesuus ergama jettee ni amanta. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa ka gubbaatti Iyesuusin ergamaa fi hangafa lubootaa jedha. Iyesuus ergamaadha jettee amanta mana amantu. Dubbadhu. Iyesuus ergamaa jedha macaafni afaan sin hidhamin wal takka irraa saaqi dubbadhu. Ergamaa jedha macaafni irraa saaqee afaan Oromooti kasitti maa jiru kun Amaariffaa miti. Iyesuus ergamaa jedha macaafni qulqulluun Iyesuus ergama jettee amantamoo amantu. Gooftaadha jedhee namanaan waaqa jedhee. Gooftummaa yoomsitti manillee gooftaadha jaartiin tiyya giiftiidha tamana jirtu banna shaashaman eeggatanii. Gooftaadha jedhee namanaan waaqa jedhee. Haga yoomitti gooftummaan okkee qilleensi mucaa gammallee. Gooftummaan hanga yoomiiti abbaa? Gooftummaan Yesuus haga yoomiiti? Bara amma bara baraatti. Qorontos tokko boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti Yesuus aba hundumaa gooftuma hundumaa humna hundumaa golgoleessee mootummicha deebisee waaqayyo abbaatti erga kenne booda dhumni ta'a jedha. Mootummicha gooftuma deebisee abbaatti kenna jedha macaafni qulqulluun dhugama soba. Dhugaadha hin jedha akkasumaan jedha dhugaadha. Hunduma kennamu irraa hambifata. Hundumaa kenna hin jedha sagaleen akkasuma jedha garuu. Ati haga bara baraan naan jette mun jennu. Jedhe animaas hin jedhee garra. Hin sobe jedhu uummata kana keessatti amma waan macaafni qulqulluun jedhu irraa dabsee hin sobe macaafa qulqulluu dabale osoo natti hin dabalamin nan amma sirreeffadheera jedhu. Daf shahaadaan si qabsiisa macaafa qulqulluu. Dafi osoo guyyaan dabaltiin gahin osoo natti hin dabalin osoo firdiin hin dhufin jecha macaafa qulqulluutti dabale saniif sirreeffadheera qalbii kiyya geeddaradheera jedhu. Daf
adeemsi baay'ee jira ganaa waliin deemnee dubbachuu dandeenya gama gara sanaatti akkan gari Yesuus Kiristoosin waaqa jettee waaqessita Yesuus Kiristoos waaqa kiyya jettee waaqessita no jannata galuu barbaadde moo jahannam galuu barbaaddaati jannata galuu barbaada maleekam ወንጌል ማቴዎስ በቆና ቶርባ ላኮብሰ ዲግደሚ ተቆረት አከዘ በሰማያት ያለውን የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያትን የሚገባ አይደለም ጀ ነምኒ ያ ጎፍታ ናንጀሩ ሁንዲኑ ጀነተን ሰኑ ጀ ኢየሱስ ይን ጎፍት ጀተ ጀነተ ሰኑ ፈተሞ ዲሱ በበረባት